kabajamtoonni hordoftoonni chaanaalii Oromoo Teekii an nagaa kiyyaa guyyaa irraa kan ammoo appilikeeshinii ajaa'ibaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa Smart Kit jedhama. Kan appilikeeshinii kana kan isin argitanii iskiriinii irratti jechuudha. Smart Kit kan jedhamu kanaadha. Isa kana appilikeeshinii kana bannee yoo keessa isaa ilaallee wantoota hedduu kan nuuf qabatee jirudha jechuudha. Kana jechuun bakka barbaachisu hundumaa nuuf guutee yookiis kanneen biraa appilikeeshinoota biraadhaan yookiis bakka hidhamnee kan rakkannu otoo hin taane amma appilikeeshinii kana Play Store irraa yoo buufanne jechuudha. Smart Kit goone search yoo goone achirraa argachuu dandeenya appilikeeshinii kana. Gaafa daawunloodii godhannee raawwannu sana booddee keessoo isaa bannee yommuu waliin ilaallu ta'a. Ni jalqabna. Keessoo isaa yoo bannu appilikeeshiniin kun jalqabaa ayyama kennituu fi halluu jettanii dabartu jechuudha. Erga Play Store irraa buustanii jechuudha. Sana booddee keessoo isaa yommuu ilaallu jalqaba irratti fuulli jalqabaa isaa kana fakkaata jechuudha. Fuula jalqabaa kana irratti appilikeeshinoota garaagaraa of keessatti hammatee jira. Appilikeeshinoota kanneen keessaa kunneen isaan fuula jalqabaa irratti argamanidha jechuudha. Walumaa galatti garuu appilikeeshiniin kun ofiisaa keessatti appilikeeshinoota 150 olii of keessatti qabatee jira jechuudha. Appilikeeshinii kana keessaa fakkeenyaaf tokko bannee yoo sitti agarsiise fakkeenyaaf asirraa Cutter kan jedhu kana fakkeenyaaf yoo bannee ilaalle kun kan inni nu fayyaduu fi muuziqaa bakka barbaadnetti kunnee sagalee waamicha bilbila keenyaa godhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kana yommuu hojjennu asirratti fakkeenya tokko muuziqaa kana yoon tuqe iddoo kanarraa edit godhi kan jedhu jira yookiis edit kan jedhu kana tuqna. Editii gaafa tuqnu gara iddoo itti addaan kukkunnee fayyadamuu barbaanne sanaatti nu geessaa jechuudha. Kanaaf muuziqaa kana bakka barbaadnetti addaan kukkunnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kan biraan dudduubatti yoo deebinee ilaalla ta'e kanneen biroon faayidaa hedduu qaban as keessatti argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf miirarii qaba, kaalkuleetarii ni jira, kaarensi ekscheenjii kan jiru kunneen ni jiru jechuudha. Wantoota hedduu of keessaa appilikeeshinoota hedduu qabatee jira. Kana irratti dabalataan appilikeeshinoota hedduu immoo asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Iddoo sarara sadii kana tuquudhaan iddoo kana yommuu tuqnu asirratti instant game, all social medias, all world news, all shopping kan jedhamu kun baay'ee isaa jira. Fakkeenyaaf as keessaa instant games kan jedhu kana yoo tuqnee ilaalle jechuudha. Asirraa appilikeeshinoota geemii hedduu of keessatti qabanii asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanneen geemii kan hundumaa isaanii taphachuun ni danda'ama jechuudha. Appilikeeshiniin kun kan of keessatti qabatee jira jechuudha. Dudduubatti deebi'uudhaan ammas iddoo masaarra deebinee yoo tuqne sarara sadii sanarra all social medias kan jiru jira. Asirraa appilikeeshinii feesbuukiin jira, tiwutariin jira, googiliin jira, yuutuubii yoo barbaaddan jira. Isaan kana dabalatee hedduu isaanii as keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Akkuma kana appilikeeshiniin kun dudduubatti deebinee ammallee yoo ilaalle asirraa all world news kan jedhu odeeffannoowwan addunyaalessaa ta'an hundumaa kan dabarsan fakkeenyaaf akka BBC News, CNN News, CBC News baay'een isaanii as keessanii jiru jechuudha. Isaan kanneen nuyi hin beekne baay'een isaanii illee USA Today kan jedhan kun hedduun isaanii ni jiru jechuudha. Kanaaf isaan kanatti akka barbaannetti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana gabaabuu jennee gara dudduubaatti deebinee kan biraan all shopping kan jedhu kunneen yeroo ammaa baay'inaan iddoo guddaa argachaa kan jiran jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa yoo ilaaltanii Amazon gift card kan jedhu kanneen sana fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Asirraa eBay kan jedhan kunneen hedduun isaanii ni jiru jechuudha. Isaan kanatti fayyadamuu dandeenya. Walumaa gala appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaa ta'edha. Iddoo yartuu qabachuudhaan yookiis iddoo xiqqoo kan inni qabatu yookiis fakkeenyaaf banee yoon keessa isaa isinitti agarsiise hammam akka inni qabatee jiru jechuudha. Stooreejii inni qabatee jiru asirraa ilaaluu dandeessu. Stooreejii
23.94 meegaabaaytii qofaadha jechuudha. Kana fayyadamuudhaan inni kun iyyuu daataa wajjinii jechuudha. Daataa kana yoo irraa haqne gara 18.94tti nu siqaa jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kanatti akkasiin gammaddanii abdiin qabaa. Appilikeeshinii kana buufattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Wanta hedduu isin gargaaru jechuudha. Kanaatiif appilikeeshinii kana buufadhaa itti fayyadamaa. Kanaaf immoo chaanaalii kana sabiskiraayibii, laayikii gochuudhaan akka nu jajjabeessitan sheer godhaa kanneen biraadhaafis jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kanatti baay'ee gammaddu. Buufadhaa itti fayyadamaa. Sabiskiraayib gochuudhaan wajjin ta'aa isiniin jedha. Ciao ciao.